ijaarre manallee marbaati qoxaariillee bada gonno ennu tashomaarraa xalaqne itti si galchine warri abbaa saffeellee engadda mana akkuma kan keetii kana ijaarattee mucatteen gibbii keessallee kun wanna goote kimburraattee isu nama manaa kireeffattee dara kan gansaba kamanaa kanallee hin majjeessina fakkaate miminyeeffattee gibbii keessa burraatte mucatteenu ati maali yoo galtee mana kantii kanallee kireeffatte ani faate baadiyyaatti illee deefineeti oorru teena qotataati mana kee kana citaa keessallee jiraanne maaltu balaa kanaan si dee biyya namaatti wanni hanqisa arriina jalaa baaftuuf hin jirtu caarii biyya mucattii biyya naa gadi si dhagaa wayna dhagaa ishee Rabbi ani galuun gala Rabbi galuun gala uduu asiin galee mana maqaatu mannaa deebisa. Ani mana maqaa ani maqaa koy maqaa nageessu irraa ka maqaa keetii deebisu ati dubartii boru deemtee narraa heerumta intala daraboo qabda hiriyaa qabda balbala dhaabee gurgura mana fudhattee heerumta mana nuu dhiifta obboleeyyan tanteetti itti fuudhata dhiiraa atiin heerumta mana fudhattee heerumta akkan taltee nu qabeenya fudhattee heerumta mucattiitiyya uumama natti fidda gosa qabda ardaa qabda hiriyaa qabda balbala dhaabee sirbisiisee dhiichisee si gurgursiisa ijjisiisee sareetii maali kaati mana narraa fudhattee heerumta. Adaan mana isiniif ijaare kaa isinaa fudhattaniif isinii ijaare waggaa gana asitti shamee maali uumetti qala intala intalti arseetamtu mana fudhattee heerume mucattiitiyyu intala tamtu mana ni heerumtu qorii godhanii fi sabaree godhanii fi algaa godhanii fi waan itti nyaattu godhanii fi waan mana keessa ittiin jiraattu qorii sabaree godhanii fi heerumsiisanii kaati gadi baatee adda boora qullaa hoxee sinirraa mana keessa jiraatan fudhee heeruma jettu kana kuni uumama laan achumatti aadatti waliin kaakee gana mataan na dhukkubee kai duwwaa. Adaan bilaasha waggaa kanaa oduu biyya taa'ee baradhee naa wayya ture kaasii waliin. Harkisanillee wanni bilaasha godhan jiru mucatteetiyya yoo biyyaan yoo aga da'ooticha jirtu itti fayyadamta keessa teetta mana kan keeti. Achi kaati nurraa fuute ani kasi gaafadhinna jaarsummaan kan kee kunuu mana akkamii. Jaarsa kan akkamiiti kaati fuutee manatti nuu galtu itti heerumte bosi fuute. Mana maammadoo sabanaa kana jettan jenne boora mataa qullaa kana kabata fireetimaaf isniikarii bata wannaa didaansii fi nikii kana godhateetuma olumaa gadu taatu bata kamanaaxirii kakeesiin duwwaa kasurreen duubaachitte qullaa kana naa heerumta kanatti heerumtee mana kiyyatti galchita ati mana itti ijaarte inni itti gala maali kana ilmoo jettamoo jaarsa jettee guddiftaree bata qaamatoo ogisoo mana agarsiifte rabbii kiyya salphinna ka jettan jenne eegaman fudhatteen baatu jettan. Birrii wayitu sumunin sitti kenninu hin jiru. Birrii ila dulloota dhaqee qabutan dhaqai caaltuu ila dhiiganan danfisin danfinaatiin akka haara. Birrii wayitu kasi kennu hin jiru. Manatti tana gurgure dulloota harkaa qabu tana gurgure kissiidhaan mucuqiisa ka'ee siifisallee ofirraa isin qaba malee manaan ijaarsitee mucattiitti ijaarteeti durriyyee raasaa fuutee ittiin galtee durriyyee mataa goofaree saree boora qonna hawaata akka kiisii hin qabne shilingii takka kiisii hin qabne fuutee namootiyya ittiin galtee na saamsiftee borsangoota lafa ittiin qotatu fuutee narraa hattu halkan narraa yaasiiftu hin barbaadu anillee. Bareeffin sobdani dhagee abbaanuu dhagee mucattii sheeganaa dheengadda caammaarraa kufte ka jettan kophee maalirraa kufte ijoollettu mee maasaa keessatti darbe dhagee. Nagaya akkasna godhuuf taatan. Sabina caammaarraa kufte naan jettan. Caammaa maalirraa kufte caammaa wayiituurraan kufne. Mana dhooggatanii manarra gollolanii ijoolleen qabdee nama lamaan tuftee maasaa keessa gattee taalitti. Kai kuni kijiba amma obboleessa waliin dhalatu garaa taree waliin dhalatetu akka korbeessa re'ee booskini bada akka korbeessa hoolaatti haa'ee oorruu keessa kuffise jechuu fi ammaati. Hawwasu bilaan kana waa ijatti jaan argina. Soba mucattiin caammaa seeraa ittiin deemtee beektiin beekan. Hin sobina. Anallee adda akkasna godhuuf taatan. Amma nama kuffise jecha. Amma nama lafaan dha'e jecha. Amma nama akka korbeessa hoolaatti bu'ee kuffise jecha. Rabbi si baadhisu ila akka kanaaf soomtee salaatta ila rabbii rasuul beeka cubbuu haasofte caaltutti cubbuu haasofte kana waan dakkanne cubbuu haasofte akkamitti mucattii kophee madaamii ol godhattee yaabbatteeti sheekana osoo achiifaalleessee miila isii danqaree lafa ishii kana uumamallee namni dur muuyyalee godhata caammaa keeniyaa godhata laaskisii birrii shanii kana godhata. Maasaa keessa birrii narraa fudhatuu fi
ani birrii dhoggadhee jennaani Dayyaasoo fi Mahammadiin waliin dhufanii qabanii maasaa keessa na kuffisanii dhufanii achi nagafanii caamaarra kas imati ya rabbi sitti haken ani sigafadin ila kuno kobe na kamujattin barreesse kan ila kuno ijjiti yangutan kobe badima akkana kana orro abbana geeso keessa dukata katti kune koroncho si achitti shin jette cabde kafuni orru keessa facabse abban sobina wani argine qaaqina si yomi ja argitan jetten namni caamaarraa kufee akkamiin lutti akkana caccaba birri qarshii maallaqaaf akkana tumanii caccabsan mucatti amma mujatti kaja cabse Dayyaaso sigafadin da jaltu mujatti kaja cabse ma Dayyaaso Allah rabbi ki yama se tatti banne kanu nu denga da jaarsonni buna dhugaate enneti achuma teenne jaarsonni denga da buna dhugaati nu mujatti kopheerraa kuftee cabde jenna rabbi haa gaadu asittu caama kophee asittu asfaaltii asfaaltii irra daachumaan deemtee qara ququun gootee akka qamalee biyya keenya tapha qollaa nyaattu adaa qara baratteetti jecha isiin. Hin beetti sirri beetti. Jetten jenne jetten jenne barabbi amma Dayyaasa kuffiseere akka korbeessa walaa itti bu'ee jetten jenne. Ijoollee tumee maasaa gate mucatti duwwaan qaaqee. Si gaafadhinna. Ansi gaafadhinna. Dadhabe ani waanuma keessan dadhabe biyya namaatti gubadhe coggaarraan dhuga biyyaa bahe akkatti na laaxamee na haphate. Injiru injiru. Ruuziin injiru ruuza nyaattu kun mucatti na baasafe. Ruuzi jira isin jedhanii maa asin na facaasanii ruuzi. Dhageetu mucattiin shaganaa dheengadda wanna Dubaay waggaa lama teettee galtee haadhaanillee maaleesh subhaanallah. ganama ka nyaattu laslaasa buskuutiin harkabuu diddee xoroshoo dhiyaachuu diddee waanjiitu gara sigogee nyaadhannee ittiin deemnee diddee kophee dheeraa kana uffattee kun orroo abbaa nageessoo keessa deemtee achi lutti milixxee kuftee dheengadda achi baannee gallee. Kana caala maal gootan? Ati akkamiin jettu? Ati kophee dheeraa naa godhattee ati kophee dheeraa naa godhattee naa deemaa harkaa? Ani akkasiin godhadhu ani hin godhadhu kophee dheeraa siin qabu waan fudhadhuun qabu waan qabu biyya ergadhee anasitti carqii kakkatti uffadhee waggaa tokko. Deemaa achi dhagaheera waan atirra jirtu achitti atillee kophee tokko qamboo garbuu itti buufannu fakkaatu kana godhattee deemte dhani ka jilba goo gaa achi sakaalamtee cabdaan si midhadhee naafoon bu'in yoo waan facaasaa jedhe waan ittiin facaafadhu naa ergi hin hambaxabbaxin. Dhagai kana sibiila gurraa funyaanii dirattanii teettan kanallee rabbi rasuulitti kama gurraa tokko gurgurii lafattiin facaafadha naa ergi. Nan caqacaqina an haati asii na caqacaqi. Narraa dhayi. Birriitiyya bicha isinin mi'a ilmaan teessanuu isin qabdanumaa isiniin goone. Maal gooti kunillee eega joottoonni oolee gala kunillee badawaa kolleejji 12 baxxase dheengadda kun birrii qabalee nyaate warra di'ee bada gibirinnaa madaabaraa kennu kana keessa jedhan sanillee achi ari'anii sunillee achi mana galee kun haatee mataa dhukkubsa boorri qullaa maal godhani kana mara tumee danta'a ani maa hunnu maali caaltuutii akkaminnaa beektuudha akkamannaa beekuu dhabde maa akkamannaa beekuudha akkaminaa taraddamuu dhabde mucattiitii jeeti. Ana malee namni birrii isinii ergu eenyu jirame ijoollee mateessan. Tokkotti si baratte faayidaan qabdu galteetti joottoonni ani bichaa ciraa kiyya kuttanii kunoo akka taphadhee nama fakkaadhu amma duugalee nama bakka biraa nama biyya keessa taa'ee galee fakkaadhaan yaanni nyaachise ganama madaabaraa jettan galgala rakkanne roobni akkasii godhe jettan jenna maali kunoo boqoon agoyisi gaddeemachi kunoo boqoon liqoon barii naannoo keenyaa si fakkaatti boqoon kunoo shuumii naannoo keenyaa si fakkaatti boqoon dhagaa si geetti maal taatee baddalamte hawusi billahi anuu jira kunoo ka ummata keenya ka naannoo sumaalee irraa buqqa'e fakkaatu kunoo boqoon gillaa si geetti agoyisi geetti boqoon birrii nyaatanii akkam taatanii garuu birrii ani itti dadhabee fidu waan ta'eef eessaa isin furdisti kanaaf furdachuu diddanii. Qaraan sangaa masqalaati kan furdadhu. Ani sangaa masqalaati kan furdadhu. Naqalu heddaa. Moo namichaa walii galteerta ati birrii jedhaan natti dhaaddattu. Qajeeltootti dubbatan faallaa nama dubbatu wayyoo. Ani si gaafadhinna. Ati qomi kana mara kakaaftan godattee ani faate keessa jiru sani mana keessi dhiibnee qaraara bu'uuma fi fedhee nu jiraachise deemnee lafa taan irratti mana citaa ijaarannee baatee agarra. Ati galii taa'e. Ila awwaala kiyyarran ila caaltu rabbi nama nan godhin awwaala kiyyarran dhaabattu godoo sanitti maammadoo fuutee galtee heerumtee jennaani awwaala kiyyarrallee kaatetii awwaala kiyyallee kaateetiirrallee dhaabattu ho ila dhagaytana quma qabaadhu. Awwaala kiyyallee kaateetiirrallee dhaabattu nagaatti godoo kan keessatti. Yaamaatti singa'ee keessan maqaa qadhaa.
maal tunan geen maal isii wanni birata addaa qabdi anaaf isii gadariitee ati maammadoo fudhattee manatti nu galta keessa nu teetta maammadoo ammaa kawaa takka adiraashaa takka hin qabne kamana takka hin qabne boora qullaa kana akka inni sitti heerume man fuute haa ta'u fiifu hawuutu billaa toobaa tooftu illallah yaa rabbii kiyya na zamana maali keessa na keette zamana duwwa zamana fokkata. Inni yoo waa qabaate waliin buufnee jireenya keenya jiraanna mana yoo qabaate inni makiinaa qabaachuu danda'a maaliif beeka. Zamana fokkata yaa rabbii kiyya zamana maali keessa na keette boora qullaa. Anu biifuu narraa deemtee achi heerumta jennaan as deebitee fudhattee natti hin galta. Waan kiyya ittiin gale egaa waan humna kiyyaatti dadhabee fide waan keessaniif fidee maammadoo fide.